daawaan keenya seefiin babal'atee inni jedhamu maqaa balleessiidha jechuudha. Isinii galaa jira miti? Dubbiin sirriin isa kamii? Karaa nagaatiin. Seefiin utuu babal'ateera ta'e Itoophiyaan ni dhufa. Hin dhufa daawaan? Seefiidhaan hin dhufne Itoophiyaa. Karbo kanaa miti? Kan inni dhufe maal? Karaa nagaa fi nagaatiin inumaayyuu karaa namaa islaamessuutu hin taane eessarraa jalqabe? Nugusa Habashaa. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرقم مشغودان كبا أمتكين قدنا كناولي تسني ملا Oromiyaa guddoon Oromiyaa yoo hin jiraanne Itoophiyaan hin jiraatu. Haa ta'u malee hamma guddina keenyaa hamma bal'ina keenyaa misoomneerraa yoo jenne misoomne turre. Gara lamaaniinuu amantaanis siyaasaanis karuma hundaanuu jechuudha. Maaltu guddina nu dhorkee nu quucarse yoo jettan inni jalqabaa humna waloo tokkummaa isa jedhamu sana dhabuudha. Kanaaf uummata keenya nuti akka mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaatti injifannoo karaa siyaasaatiinis ta'ee karaa amantaatiin arganne san maalitti jijjiiruu qabna? Misoomatti jijjiiruu qabna jennee socho'aa jirra. Misoomaaf inni jalqabaa nuti akka kaayyoo mana marii dhimma islaamaatti wanni nuti amantaaf hojjenna eega ta'ee jalqaba wanni sun hojjechuu qabdan sadarkaa godinaarra warri jirtanus ta'e sadarkaa aanaaleerra warri jirtan hundi keessan waardiyyaa aqiidaa sirrii ta'uu qabdu. Waardiyyaa aqiidaa sirrii ta'uu barbaachisaadha. Mana marii amantaati, mana marii dhimma islaamaati eega jedhamee hawaasni keenya duniyaa dhabaa akhiraa kan dhabne inni jalqabaa akhiraa keenya irratti sirriitti xiyyeeffannee hojjechuuf fuula rabbii gaafa dhayne akka milkoofnuuf aqiidaan sirriin isa kami namtolchee fi dhugumatti kan rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam qur'aanaaf hadiisaan nu barsiisan sun maal isa jedhu san sirriitti hawaasni keenya akka hubatu nutis akka hubannee hawaasa barsiifnu. Barsiisuu qofatu hin taane warra barsiisuuf warra aqiidaa sirriitti waamuuf immoo waardiyyaa ta'uu qabna. Hogganaa jaraa taane itti of tuuluutu hin taane waardiyyaa jaraa ta'uun dirqama keenya. Gaafa sana nasriin nu dhufa uummata keenya. Gaafa sana misoomna duniyaa fi akhiraa inni jalqabaa isa kana. Inni lammaffaa gaafa kana hojjennu immoo karaa beekumsaan deeggarameen ta'uu qaba. Barnoota irratti hojjechuu qabna. Inni lammaffaa isa kana. Barnoota yeroo jennu Rabbiin barnootaan alatti waan hojjetamu hin faarsu ni arrabsa malee. Kanaaf rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam fa'alam jedheeni mitiire beeki jedheen. Kanaaf Sahih al-Bukhaarii keessatti imaamni muhaddisootaadha barnoonni haasa'uu fi hojjechuu dursaa qabla al-qawli wal amali jechuun lafa nuu ka'an. Barnoota wanni jedhamu wanni barnoota jedhamu wanti ilma namaa fayyadu hundinuu barnoota jedhamu. Barnoota amantaas, barnoota akaadaamiis, ogummaas, hayyummaas waan silaa ilma namaa fayyadu hundumaa barachuun barbaachisaadha. Manni marii dhimma islaamaa akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam hojjetan. Qur'aanas barsiisaa, hadiisas barsiisaa, warra Qur'aanaaf hadiisa isaan bira ta'anii baratanu garuu Roomaa dhaqaatii afaan Roomaa nu baradhaa jedhanii hin ergine rasuul. Hin ergine erganii jiran. Amantaa dhaqaa irraa baradhaa hin jenneem. Afaan jaraa baradhaa, silixxaanee jaraa baraa kottaa hin fayyada waan ta'eef. Kana gaafa hojjennu nuti amantaa hojjechuun waan wal faalleessu hin qabu kun. Kanaaf barnoota irratti cimnee hojjechuu qabna. Strategic pilaanii keenya keessa jiraachuu qabna. Karoora keenya waggaa keessa cimee jiraachuu qabna.
raawwiin madaalli nuti itti wal madaalu tokko isa kana. Haadholiin keenya utuu sagadaa'u nagada dhiisa sagadaa'u sirriitti hin barin abbootiin keenya utuu sagadaa'u sirriitti hin barin umriin jaraa waggaa 60-70 ka ga'een jiru diinii kana ni jaallatan malee Rasuul alayhi salaatu wasalaam nama waggaa 60 sagadee saganni takka irraan qeebalamne jiraa jedhan laa yuslihu ruku'aha aw sujuudaha yookaan ruku'a balleessa yookaan arkaana yookaan sharxii balleessaa jechuudha. Kanaaf maqaa qofti nun fayyadu haqaan hojjechuuf barnoota irratti hojjechuun barbaachisaadha. Inni lammataa barnoota yeroo jedhan mana barnootaa ijaaru, laayibireerii dhaabu, madrasaa masjiida jala jiru gara sadarkaa tokkoffaa haayiskuulii kolleejjiitti ol guddisuu, kolleejjii gara yuunivarsiitiitti guddisuun waggaa 5 jidduutti kaayyoo keenya isa xumuraa ta'a yoo Rabbi jedhe inshaallah. Qaama barsiisu, kabaratu, deeggaruun, daftara bituufiin, kitaaba dhiyeessuufiin hamma humna keenyaatiin dirqama keenya akka majlisa Oromiyaattis waan karoorfanne qabna waan hojjetaa jirru karoora keessa kan jiru jira akka godinaattis sadarkaa keessaniin isinis irratti hojjechuun barbaachisaadha. Inni kan biraa da'awaadha. Da'awaa fooyyeessuun barbaachisaadha. Da'awaa akhlaaqaa hojiin keenya nama hawaamu jecha keenya dura akhlaaqni keenya nama hawaamu ummata Rasuul alayhi salaatu wasalaam akhlaaqaan diinii kana kan isaan babal'isan malee humnaanii miti. Waggaa 23 daawaa godhan keessa hammi isaan seefii ofirraa qolatan waggaa meeqa? Natti himaa waggaa 7 ga'u ni ga'a? Waggaa 7 ga'u. Waggaa 2 suliin jiraatan akkanuma kanaa miti. Eega Madiinaan naqanii waggaa meeqa jiraatan? Madiina Makkaa waggaa 13 daawaa godhan uleedhaani. Uleen hin jiru. Kaballaan hin jiru. Arrafamaatu ni obsanii jechuudha. Obsii malee lolii Rabbiin Quraanaan nu ajajin. Kanuma kanaa miti. Eeguma dhaqanii akka godhatanii bakka godhatanii iyyuu qaraasisuu jalqaban. Barnoota daawaa afaan karaa nagaatiin jalqaban. Warruma Makkatti biyya ari'ateetu Madiinatti rukutuu jala dhaqe. Kanuma kanaa miti. Akkasii jechuudha. Jala dhaqnaan ofirraa qolatan jechuudha. Qolannaa irratti lolatti galan malee fedhaniitii miti. Isumaa'u hamma sulii nu deebiyaa godhamutti nama loliisa ofirraa qolatan keessattu miseensa loltuu jajjabaa 1,500 hin caalu. Garuu eega daawaa mirgi daawaadha haa gadhiifamu jedhamee immoo mirgi daawaa gadhiifamee waggaa 2 jidduutti gaafa jarri aadii diiganii lolaaf gadi ba'an Rasuul alayhi salaatu wasalaam waggaa 2 jidduutti gaafa lolatti deebi'an miseensi isaanii meeqa ture? Loltuun qofti wada 12 shii taggal. Waa waggaa 22 lubbu balu. Waggaa 22 daawaa godhanii irratti roorrifamaa isaanis ofirraa qolataa hin argatin waggaa 2 jidduutti mirgi daawaa gadhiifamnaan waggaa 2 jidduutti miseensa 9,000tti dhiyaatu argachuu danda'an Rasuul alayhi salaatu wasalaam. Kana jechuun daawaan keenya seefiin babal'ate inni jedhamu maqaa balleessiidha jechuudha. Isinii galaa jira miti? Dubbiin sirriin isa kamii karaa nagaatiin seefiin utuu babal'ateera ta'e Itoophiyaan ni dhufa. Hin dhufa daawaan seefiidhaan hin dhufne Itoophiyaa. Kanuma kanaa miti. Kan inni dhufe maal? Karaa nagaa fi nagaatiin inumaayyuu karaa namaa islaamessuutu hin taane eessarraa jalqabe? Nugusa Habashaa yeroo sanaa bar Yamaniin biratti illee paaworii guddaa qabdi. Araba kanallee akkabaabii Afrikaa kana keessatti paaworii guddaa qabdi yeroo san. Nugusa Itoophiyaa qofatu hin taane nugusa Afrikaa karaa nagaatiin islaamee malee seefinii miti uummata keenya. Kanaaf daawaa arraba irratti gadi baafnee amma tiiktookii wal arrabsu namni khutubaa irratti wal bahee wal arrabsu walitti duulu walitti duulchisu eessarraa qaraane isa kana quraana hadiisarraa qaraane. Kana daawaa sirrii ta'e majlisni tartiiba qabsiisuu qabu. Daawaa hoogganuu danda'u dirqama keenya jira. Xumura irratti misooma. Uummanni misoomne faayidaa hin qabu. Sharxii sagadaa keessaa tokko maali? Uffannaadha. Kanuma kanaa miti. Qullaa sagannaan saganni hin qeebalamu jechuudha.
Uffachuudhaaf immoo maal barbaada? Maal jettan? Akkas. Masjiida bareedaa ijaaruu dhiisaati. Har'a masjiiduma qorqorroo wayii ijaarrachuuf maal barbaada har'a? Maal qabeenya barbaada? Yeroo kamuu gabricha rabbii ta'uuf qabeenya qabaachuun murteessaadha. Yoo gabricha namaa ta'uu barbaaddes immoo hiyyeessa ta'uun gahaadha. Wanni ta'anii namatti dhufu hiyyummaa, dhukkuba, gabrummaa, deega, doofummaan bakkuma ciisanitti dhufa. Baay'ee deemanii taabuun barbaadu sana. Sochoonaan garuu yoon socho'in kanaaf rabbiin keenya rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam socho'uutti nu ajajanii fakkeenya muuminni fakkeenya allaattiiti jedhanii rasuul alayhi salaatu wassalaam. Allaattiin ganama agabuu bulteeti galgala maal taati jedhan? Quuftee galtii jedhan. Quuftee galtii jedhan malee manuma keessa ciiftee quufti garuu hin jenne. Kanuma kanaa miti. Bobbaateeti waa mammacaattee dhuftiidha. Akkanuma kanaa miti. Kanaaf uummata keenya misooma irratti hirmaachuu qabna. Waggaa 50 ol Hayila Sillaasee qabee majlisa gaafannee mootummaan jijjiiramaa amma jiru kun qaama seerummaa majlisaa nuu kenne misoomaa nuun jedhe baay'inaan hin dhaaddatinaati. Yeroo jalqabaatiif muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ali muslimni baay'inaan parsantaa 50 ol biyya kana keessatti ta'a jedhee kan labsee eenyunni mee yeroo tokko muummicha naa galateeffadha. Rabbi umurii isaanii nuuf dheereessu. Mootummaa naannoo Oromiyaas Rabbi nuuf eegu. Warra godinaa kanas Rabbi eegu. Amiin jedha. Baay'inaan hin dhaaddatinaa masjiida Najjaashii fakkaatu ijaaraa nuun jedhe. Masjiida biyya muslimaa dhiyeenya islaamaanii warri amma Dubaayii dhaqxanii sin daawwattan kun bara Habashaa booda islaamaanii. Dheengadda Gibsii amma akkanatti nutti quufee bishaan giddibii kana nurkatti qabu kun nu booda islaama'ee bara waggaa 30 maal booda karma kanaa saabonni dhaqanii daawaa goggodhaa turan. Gin akka mootiitti akka biyyaatti biyyichi cabee mootummaa qabachuun taabiyoota keessa. Ummata keenya kanaafuu walumaa galattu wanni nuti ittiin boodatti hafne maali? Misooma qofa. Baay'inni keenya miiliyoona 40 30 jennu kun guyyaa Jumaa tokkotti birrii tokko yoo buuf andaan bir. Guyyaa tokkotti masjiida miiliyoona 50 jaarree fixuu dandeenya turre jechuudha. Birrii tokko itti qofa. Waan itti nama suusiitti baasaa jirru shaayee bunnaadha birrii 20 baafnu buna siinii tokkoof rakkannee jirra. Amma humna jiru kana misoomatti adeebifnu Rabbi nu haa gargaaru. Amiin jedha. Gamoo har'a manni caasaan mootummaa ijaare birrii miiliyoona 100 maallaqaamu ijaare kana muslimni godina Iluu Abbaa Boor waggaa 3-4 jidduutti gamoo kana 4-5 ijaaruu dandeessu. Sirriitti ijaaruu dandeessu. Wanni isin daangeessu hin jiru. Nuti akka majlisa Oromiyaatti jalqabnee jiru. Kushiinaa keessan teenyu, mana kiraa keessan teenyu jennee ji'a 9 bulchine keessatti ce'umsa sanuu majlisa ce'umsaa. Ji'a 9 keessaa immoo ji'a 3 mana caasaa ijaarre. Ji'a 3 jidduutti garuu gamoo abbaa darbii 11 isinii binneerra miti maa dhageessanitti miti. Hin gammanne reessuun. Waan guddaan seenaa. Ka kana boodaatu caala yoo Rabbi jedhe. Ijoolleen keenya kaawunsiliin dargaggoo Itoophiyaa Ustaaz Haydar dheengadda filatamuu isaanii har'a 4 kiiloo akabaabiitti tu isaaniin labsiniin labsaaf hin gammade waan ta'eef. 4 kiiloo tiiyyuu naannoo beeta mangistii cinaatti abbaa darbii 14 bitaniiru. Kun nama yaraatu achumatti tokkoomne utuu hawaasni nu wajji tokkoomee kana ol hojjechuu dandeenya ture. Isinis lafa fudhattanii bira taa'uu qofatu hin taane ijaaraa jalqaba kantiibaan magaalaa haa ta'u bulchaan godinaa haa ta'u aanaa hundarratti bakka isin investitti gootan katama faranjiin dhufee investi godhaa jira abbaa. Ati ilmaan Abbaa Boor ilmaan Iluu Salganii investin godhaa gamoon jaare nan eenyu si dhowwata amma jira hin jiru naman. Atummaan mee walitti socho'aati birrii miiliyoona 1 2 3 5 buufadhaati akka aanaatti. Kunoo buufanneerraa kantiibaa nu dhowwate bulchaa aanaa nu dhowwate jedha nutti bilbilaa hin dhowwatu inni nuyyuu hin beekna waan ta'eef. Ta'anii garuu wanni namaa kennamu hin jiru. Ganaa birrii buufannaadhaan immoo baay'ee rakkisaadha. Kanaaf misooma irratti cimu. Misoomaafis daawaafis aqiidaa sirriifis wanni nu barbaachisu maali? Faayinaansii keenya cimsaa madda galii cimsaa deemudha.
maddagalii waqfii irratti xiyyeeffachuudha kun immoo waqfii kan Usmaan qofa maasomna Sayyidina Usmaan kan Ali kan Sayyidina Abu Bakr Umar qofa maasom mee mattuun waqfii maalii lafaa qabu kan yatiimni irraa nyaatu kan rakkataan irraa gargaaramu magaalaan mattuu maal qabu Iluu Baaboroo maal qabu lafa hektaara meeqa fuutanii waqfiidhaaf tola ooltummaaf waan isinii oolu maal qotaa jirtu maddagalii suuqii meeqa qabdu as keessaa geejjiba tokko namni makiinaa tokko Iluu Baabor guddaan baadiyyaa magaalaa isaa keessa deemu makiinaa sin barbaachisu eessarraa bittu kana waqfiirraa bittu kanaaf madda faayinaansii inni kan biraa sila sinii kaaseera tokkummaadha tokkummaa murteessaadha tokkummaa jechuun immoo hammataniiti tokkummaa keessa kan hammatanutu jira kan dhiisantu jira waa sadii qabaachuun murteessaadha nuti amma hoggansa waan ta'eef dhiisaa yookaan immoo dhoksaa gorsaa obsaa ta'uu danda'uu qabna wallaalaan keenya nu arrabsuu danda'a kaayyoo keenyas hin beeku waan ta'eef oolee bulee bara amantaas hin barree ta'uu mala barsiifachuudha isa akkasiisan baay'ee sol qabnee haasa'uu dhiifnee gariis dhoksaa gariis immoo obsuun barbaachisaadha hunda caalaa immoo gorsuu irratti xiyyeeffachuudha kana booda muslima bakka lamatti ba'u arguun fedhuun sinii galaa jira Iluu Abbaa Boor namni laa ilaaha illallah jedhee Muhammadur Rasulullah jedhee qiblaa tokkotti garagalee sagadu tokkummaa isaa jabeeffachuu qabu dhaggeeffadhaa tokkummaan keenya kan inni cimu majlisa tokko jalatti majlisni lama jiru namoonni gariin eeyyama misoomaa kan baafatan jiraachuu danda'u sirriitti na hubadhaa isa kana qaamni mootummaatis hawaasni as jirtanus eeyyama misoomaa wayii baafachuu danda'u yookaan salaam ministeeriirraa yookaan waajjira abbaa alangaatirraa waa wayii damee tokko wayii irratti tajaajilan kenna jedhanii garuu masjiida bulchuu hin danda'an dhagaartu masjiida kan bulchuu eenyunni majlisaa jechuudha waliigalaa irraa koree majlisaa kan shuumu kan shaaru eenyunni majlis imaama kan shuumu kan shaaru eenyunni majlisni maaliif akkas ta'e tokkoffaa beekamtii qaama seerummaa chaartariidhaan kan mirkanaa'e sadarkaa hundarrattu majlisni tokko kan jedhu eenyunni labsiitu jedha namni kanan hojjenne seera mootummaan kabajne waan ta'eef mootummaan xaalqaa galeeti tasgabbeessa yoo jarri didan jechuudha sinii galaa ramti tokko kana beeka qaamni seerummaa ka qabuuf qaama seerummaa kan hin qabne garuu walqixa wal bira taa'ee hin daraddaramu wal bira taa'ee hin mariisifamu sinii galaa ramti qaamni mootummaas kana nuu beeka isin majlisnis sadarkaa kanatti of beeka yeroon kana jedhu garuu mirga amantaa garuu waan garii wanni xixiqqoon tokko jira maali jennaan kuni bidaadha kun bidaa miti kuni sunnaadha kun sunnaa miti waan xixiqqoo kanaamoo masjiida keessatti malee mootummaatti geessitanii walin rakkisinaaf sinii galaa jira miti kana mootummaan keessa sin galu barsiisaa suuta inni nuuni dhiisa hamma sanitti hamma inni qaama seerummaa majlisaa hin morminitti tokko jedha hamma inni amiira majlisaatiin bulutti seera mootummaan cabsinitti immoo isinis waan xixiqqoodha jettanii immoo olola walirratti ooftu taanaan isinis rakkoo qabdu jechuudha kanaaf hammataa ta'uu danda'uun barbaachisaadha xumura irratti waa hunda kana milkeessuuf nageenyi barbaachisaadha isa qawwee fudhatee gadi ba'ee araarsinee galchaa turre annama 47 waliin galche godina Jimmaatii fi Bunnoo Beddillii jidduutti nuti akka sheekiitti akka aalimaatti kanarratti hojjechuu barbaachisaadha warra wallole walitti araarsuudha saayidii tokko ta'uun qabatin gorsuudha araarsuudha yeroo jedhan masjiida qofa keessaa daawaa godhaniitii miti jecha rasuulaa tokko dagatin alayhi salaatu wassalaam rasuulli maal jedhan alayhi salaatu wassalaam waan salaata sunnaa isaanillee sunnaa hin jenne salaata waan caalu jedhan akkanuma kanaa miti ulamaayit akkasitti fassare waan salaata caalu waan sooma caalu waan sadaqaa caalu isinitti himuu jennaan jedhan sahaabonni maal jedhan islaahu zaatil bayn nama wallabe gillasa bii lama wallabe walitti araarsuudha jedhan akkanuma kanaa miti eega nama lama walitti araarsuun masjiida keessatti dhaabbatanii sagaduu fi sagachiisuu caale jara keenya rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa salaannitti akkaree ni beeytan salaanni xiqqoo booda harkifatee sahaabonni eeganii dadhabanii eega sagada abbaan bakrii jalqabsiise rasuulli dhufan gaafa sana maaliif turan isaan mandara lamatu wal lollaan mandara sana utuu walitti araarsaa jiranuu kanuma kanaa miti utuu walitti araarsaa jiranuu araarri xiqqoo ture ishaa'iin alkanaa'ee sahaabonni illeen ariifatanii abbaan bakrii eega dura bu'ee rasuulli dhufan jechuu alayhi salaatu wassalaam
Kanaaf nama nuti muharra biyya araarsuu danda'u qabna. Sumaalee fi Oromiyaa daangaa irratti akka walitti hin bu'amne. Benishaangulii fi Gaambeellaa karaan akka hin cufamne walitti araarsuu danda'u qabna nuti. Unkaan isa ilmaan keenya dhiisaati jara keenya. Kanaaf warra nageenya booressu karaa banuun qabnu. Gadi baanee masjiida keessa araarsuu qabna. Kun amantaan Rabbi biraa sawaabatti arganna waan ta'eef. Hamaan immoo maali jedhan? Hiyal haaliqaa kan Rasuulli jedhan. Haqxu kan misooma haqxu, kan nageenya haqu, kan guddina namarraa haqu, barnoota haqumaa inni. Nama walitti naquudha jedhanii Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Ijoolleen keenya maalitti jirti amma? Walitti naqaa danate amma. Walitti haqaan kun akka hafuuf immoo irratti hojjechuun murteessaadha. Kanaaf maaltu sheekii dhibeen jedhina. Tokkoffaa sawaaba Rabbi biraa arganna. Lammaffaa misoomni keenyas yoo nageenyi jiraate malee hin jiru. Sagaduufis ta'e nagaduufis yeroo hunda naasaa jecha kana. Maaltu dursa? Nageenya dursa jara keenya. Yoo nageenyi hin jiraatin maal ta'a? Kabajni sheekii, kabajni qeesii, kabajni paastarii ni hafa. Kumaandi poostiitti garagallaan booksii malee kanama kanaa miti. Atu abaluun hin jiru kanama kanaa miti. Utuu kumaandi poostiin hin dhufin dura maalitti gochuu qabna? Araaratti. Fatteedhaa gadi ta'uu hin qabnu. Fattee mootii fatteetu bishaan keessa taa'ee nageenya buusaa ibidda gama sanaa qabataa jiru ibidda sana dhaamsaa jedhee iyye jedhan. Fatteen jennaan ilmaan fatteedhaa maaltu isin iyyisiisaa abbabbaa jedhaniin. Nuti bishaan keessa jirra bakkeedha kan ibiddi gubataa jiru. Maaltu nu cinqituu jennaan. Ayyaa ijoollee koo waan isin hin galle jira. Ibiddi kun yoo dhaamuu dide, mukaan yoo dide, biyyoodhaa yoo dhaamuu dide maaltu itti guurama? Isaata dagaa waamaa jedhama mitiire yookaan baaldiidhaan waraabaa jedhama. Gaafa baaldiidhaan bishaan waraabamu wajjin waraabamtanii ayitanii gubattu. Sirii galaara miti yoo nageenyi daangaan bu'ini ilmoonuma kootu keetu nama loltuu ta'ee qawween itti kennama. Akkana makaraa miti. Wajji gubannaa yookaan numa dhaquun mala dubbiin namaan galu. Akkana makaraa miti. Inuma namaan galu dabara kana. Yoo giddibii eeguufi aሁን ግድቡን ጨርሰናል ፊታችን ወደ ወደቡ ተመልሷል አይደለም እንዴ? የወደቡ ጉዳይ ሼክም ቄስም ሊሳተፍ ይችላል አይታወቅም። አክረም አከራም ከላፍ ድሮ ቡኔ ነገኛ ኤርትራዩ አራርስኔ አሰብ ከኛ ኑ ዴቢሲ ነመነ ቹኒ ደንደው ቀምነ ቱሬ ስላ ዋንቄ ውቱፍነ ያቺቱ ጨሬ ነቲ ቶለቱሬ መኒ መሪ ዲማ እስላማ ፌደራላ የሮ ደርቢ አፋሪኒ ሶማሌ ወልቲ አራርሱ መታወሉ ቀበ ያባ በዚኒዝ ዋና ነው ከነ ጅሩ ወልቲ አራርሳቲ መታወሉ ቀባሺ ربي سنغرغارو جزاكم الله خير وانا دغيفتني بايه غلطوما دنونا سي لمنا سوفي كلتيس كنيرا كان بودا نمني كلتي كن كوريو جرا وچيتوسته وغنتوني وانجرانو في الفاتان سنين جرا سنين جالدا